يا أمة ورمو تكما مال جتار إيه فار فتالي بالرالة غاسي أسبيا كنا كيسة نما هيرما چا توري جرامي أكاك ألترسكم سلامون أني كنا لالين كولفو يو سيو بربادن كولفا أني لساكو غاسي ساكن ركاو دلالا تكما يا أمة ورمو تكما تكما هالكي مال جتار harkanyatu dina ofii malee harkanyatu dina ofii malee eenyutu nu caale harka neessinee eenyutu nu caale geetoo faarfataa libirraale. Egaa nama akka kana miidiyaatti dhiyeessanii ogummaa gaazexeessummaa tuffachiisu waan baay'ee nama jibbisiisudha. Egaa namni kun nama gaazexeessummaa keessa egaa namni kun nama paartiilee siyaasaa keessa turedha. Akkasumallee egaa siyaasa biyya kanaa keessatti nama hirmaachaa ture jedhamee akka kanatti salphatee gabbu'ee mul'achuunsaa anaan akka kootti baay'ee na gaddisiisa. Ilaala kan namichi jeeqaan kun waggoota muraasaan dura miseensa paartiilee siyaasaa biyya kanaatti jedhamuudhaan miidiyaa irratti dhiyaate obbo Qajeelaa Mardaasaa faati as fuuldura jiru asirratti akkuma argitanii obbo Qajeelaa Mardaasaa faana miseensota baawoo miseensota kaafaa'oo wajjin miidiyaa irratti dhiyaate akka hoogganaa paartii siyaasaatti yookiin immoo akka miseensa paartii siyaasaa tokkotti namni yaada kennaa ture akkamitti sadarkaa kanarratti gadi bu'ee miidiyaa namarratti caffara. ነገሩ ከረሱ አይደለም ለሳቸው ልከራከር አልክ ጨረስክ አልጨረስኩም ሰለሞን አልጨረስኩም የኢትዮጵያ የተሰራችበት ሂደት ለምሳሌ ኢትዮጵያ ስትሰራ ilaala egaa walgahii paartiilee siyaasaa keessatti akka kanatti namni waggoota muraasaan dura yaada kennaa ture akkamitti sadarkaa kanatti gadi bu'a ኢትዮጵያ ስትሰራ ምን አይደለ አይ በጉልበት ቆይ ቁጭ በል አንተ እኔ አስጨርሳለሁ ilaala inni ta'u dhagee kun intentionally attention media harkisuu fidhamoo maala sadarkaa kanatti gadi bu'u ስማ እኔ አያ እሺ ብላ ani kana laaleen kolfu yoo isin yoo barbaadan kolfa ani kanan kolfu namni miseensa paartiilee siyaasaa keessa ture namni biyya kana hooggana jedhu akkamitti poodkaastii namarratti sagantaa irratti affeerramee akkamitti dhaqee ጭራሽ ሚለ ሳኮ ጋዜጣ ሳካን ረካው ደላላ ረዴ ቢያቲ ላላ ሳካን እንዴ አይናውቼ እኔ ስማ እኔ አያ እሺ ብላ ረመግሪ እስማ አወልዶ ፈስቅዱስ ስጠኝ እሱ የኔ ነው እሸረፍ በልና በስነ ስርዓትና ወለታና ደከኝ በእውነት አይናውቼ ኪስ በቃ ታውድ መንበር ባን በቃ ኮን አይ ቲንክ walii galanii godhus ta'uu danda'a yeroo tokko miidiyaa irratti wanta kana yeroo ta'u jarri lamaanuu walii galanii akka viidiyoon isaanii baay'ee waan gochaa jiranis ta'uu danda'a meebii mootummaan eeggameenis namichi akkas gochuus danda'a beeku. ታዲያ ምን ላድርግ እንዴ ላሳይ ቁጭ በል እሺ ወታደሮቴ ላሳይ ኧረ ቁጭ በል እውነት ላሳይ Ati manaan sarufte ati manaan gaazexeessaa gidduu galte ላሳየው ምንድነው አሁን ችግሩ ምን ላድርግ ቁጭ በል እየረበሸኝ ያለው እሺ እንትን ያልኩት ተክሌ ምንድነው ሐሳብ ይሄንን ተው አንተ ይሄንን እዚህ አስቀምጥ ኧረ ተክሌ ተው ክራንቹን ያውጣብኛል እኮ የምታወሩት ሐሳብ የላችሁም አልቋል ilaala joonii jujuusu miti seeddoon joonii jujuusuutiin utuun hin argiin duubaan dhufee qabatee jechaaru waan kana dhumarrattan sanitti hima yaaddi isaanii maal akka ta'e mee ilaalaasin.
በቃ በጉልበት በለኛ አቺ በቃ ነው እንዴ ነገር Viidiyoon kun torbanuma darbee kana keessa kan waraabamedha. Egaa biqiltuu dhaabuu bakka dhaqanitti seeddoon ituu dhaabbatee jiru joonii jujuusu immoo duubaan dhufeessa qabatee wal lolanii addaan baaneen jedhan kun ani parsantii 99 ol wanti kun iskiriiptidha. Jarri kun mari'ataniitiin akka atteenshinii argataniif kana gochaa jiru malee dhuguma utuu hin beekiin duubaan dhaqee rukute kan jedhu sobadha. Maaliif atteenshinii ittiin argachuuf gara fuulduraatti amma jarri kun lamaan faayitii qabu MMA faayitii qabu faayitii kana irratti namni baay'een akka inni tikeetti kutee galuuf atteenshinii ittiin harkisuudhaaf namni baay'een waa'ee isaanii akka yaadu gochuudhaafidha malee dhugaa sanitti fakkaati wanti miidiyaa kana irratti deemu baay'een isaa dhugaa sanitti fakkaatiin yeroo miidiyaadhaan wal arrabsan baqqal waliin jedhu waan maayika waliin jedhu atteenshinii argachuufidha maallaqa sirriitti mee gochaa jirti jarri kun. Ergaa faayitii ergaa sitti wal lolaniiru jedhamee booda immoo viidiyoon gadhiisan sanitti agarsiisa. ትናንት ደም በደም የሆንሽው ቪዲዮ ልቀቅ እንጂ ትናንት ወጥ ነው ደም በደም ነው የሆነው። ያው ሳናስበው መጥቶ እኔ ተኝቼ ሞቼ ራሱ አንተ እኔ ምን ማድረግ አልችልም፣ ግን ደም በደም የሆንከውን ቪዲዮ ልቀቀው። ሳናስበው ነው የተቀዳው። ቢሆንም ግን የቀዳችሁት እና እሺ argitani utuma nan hin beekin natti dhufte viidiyoon sunis utuma nan hin beekin utuma nuti hin beekin waraabame maal jedheetaniin sobii odeessaa jarree kun biizineesii attenshinii keessa jiru attenshinii ummataatiin maallaqa guddaadha jarri kun miiliyoons mee godhu faayitiidhuma kanarraa jechuudha ummannis kana baruu qabdu isiniin jedha miidiyaa hawaasaa kanarratti wanti mul'atu baay'een isaa sobaadha yeroo wal arrabsan seeddoo fi joonii jujuusuun kun yeroo wal arrabsan waliin mari'atanii ani akkana siin jedhee si arrabsaa ati immoo akka kana jedhiitiin arrabsii miidiyaa irratti waliif deddeebisuna jedhaniit mari'atanii iskiriiptii walii barreessaniitiin wal arrabsu malee waan jarri kun waa wal jibbaa jiran sanitti fakkaatiin jechuudhaafi. Feeraam! Ispeektiin dhufeeraam jechuudhaan beekamti. Eessaa dhufti yeroo baay'ee? Isa ribina qabu taa'ee ilaala. Maaloo? Gammadaa jirya. Cheers. Badhaasa qabda. Ati nama tokko mini isaan baay'ee dhabni kanaafiyyuu mataa saduu. Eenyu si jalqabsiise tiktookii? Akkuma ta'e dhufanii sarpiraayizii meeqa godhan malee. Gaafa viidiyoon sun waraabamu beekti turte Faaru? Amma ji'a sagaliitti. Anis immoo halaqaa dhagaa. Waggaan kee meeqa Faaru? Amma waggaan koo 8. 8 guuteetta. Mana barumsaa kutaa meeqa geessetta? Kutaa tokkoon ture kutaa lamatti soofeera. Kutaa lamatti darbiteetta. Waaw baay'ee gaarii. Gosa barnoota garaagaraa barattu miti? Maal fa'aa jaallatta mana barumsatti baay'ee? Kan jaalladhu Ingiliffa, safuu, saayinsii, herrega. Warra kana baay'ee jaallatta? Anis immoo halaqaa dhagaa. Mana barumsaa. Ani salakaadhaatti mana barumsaatti cirracha alakaadha daa'ima waggaa 8 Faaru bal'inaa jedhamte egaa tiiktookii irratti baay'een keessaan tibba kana argaati jirtu jedhee yaada viidiyoo babbareedaa hojjechaati jirti dhufeeraam jechuudhaan beekamti tiiktookii kanarratti warri ishee foloo hin goonellee dhaqaatii foloo godha mucaa faarfataa bal'inaati jechuudha Faaru bal'inaa jedhamti mucayyoo baay'ee qaxaleedha tibbana gammadaa shoo irratti dhiyaatteetidha akkanatti dubbachaati jirtu. Halaqaa tokkoffaa. Halaqaa tokkoffaan situ bulcha warra kutaa keessanii. Tole si jedhu garuu ijoolleen baranaa badaa namaan ajajamanii jedhu akkami. Eeyyeekaa. Yeroo mana keessa hin fiigu. Ijoollee. Bilaaboortii fa'aa itti barreessu. Itti barreessu. Mataa nama naanneessee lafaan nama dha'u. Baay'ee nama cinqu miti. Ati nama tokko mini isaan baay'ee dhabni kanaafiyyuu mataa isa dhukkuba. Mataa nama dhukkuba. Waasii kominikeeshinii nama guddaa natti fakkaata jechuudha bakka waan dubbattuun beektii miidiyaa irratti dhaatteetti kun iskiriiptii miti kana jedhii deebisii jedhanii dursanii itti manii miti daa'ima waggaa 8 waan deebistu sirriitti beektee jechuun bakka sammuu eebbifamaa wayii qabdi mucayyoon kun seeraan qabamtee guddachuu qabdi. Akkamittiin to'atta akkamittiin hoogganta jira kan sin didaniifa sin dhageenyuufaan jedhani. Eeyyeekaa tuubboo fuudhee isheetti godhamu Jaratti. Guys viidiyoon keenya irraa kana fakkaata gammaatti waan hordoftaniif galatoomaa isiniin jenna chaanaalii keenya warra haaraa taatan subscribe gochuun dagatiin akkasumallee viidiyoo keenya like gochuudhaan nu jajjabeessa yaada yoo qabaattan immoo yaada keessan comment irratti nu barreessaa chaanaaliin kun akka guddatu viidiyoon isa akka vaayiraalii bahu
Comment gochuudhaan nu deeggara isin yoo viidiyoo keenya ilaaltan yoo comment nu barreessitan yoo like gootan viidiyoon keenya vaayiraalii baanu irra deddeebine viidiyoo kana isin fayyadu isiniif hojjenna.